wanaaf godha akka rabbiin waan kana irraa maal eenyu kana maqaan isaa jechuun jarri qarshii namaa kennan jedhanii na eenyu sitti hime jalqaba nama baay'eedha awwaleedha yoo inni kennaniif miti maallaqa hedduuf kennan awwalee wajjin dubbatee turte ati nama hedduu waliin dubbadha isa bichaa miti nama hedduu waliin dubbadha hunduu kaashima kanaaf olii gadarraa haasaa yaa ani garuu maallaqa illee natti hin kennine maallaqa waaqayyo isin fudhinna wanna taatu jaldeessichaa fudhate maallaqa tilaanaaf kennamulleedha. Maallaqa isin kennaniisa? Nasa ani isa jirtire ustaadha nasa akkamitti nama kiyyaatti amanarra deeme. Maal awwalee kootu waa si kenninaa jedhanii sitti si waamanii gaafa si waaman moo hin sobu jirta? Dhuguma siin jedhe waan dhugaa qabu dubbata. Dhugumatti amma laal waajimmaanuu karaa laayibiitiin dura isaatti du'aa naa goosisaa ture mana isaatti na waamee jechuudha. Wanta naa godhee osoo wanni kunneen hundi dhufin dura mana isaa na waamee akkana qaqqabeessan ija kana minaamini kanarraallee dhaabameetiin jira. Amma Allahun si fayyisu amma ija kana Yesuus amma torbeet akka booda si fayyisa. Amma tan kootu jireenya keenya jira laayib mornaan dubbate kana dhugaa dubbachuudhaaf. Inni nu bira jira jedhee kijibuun barbaachisu waan ta'eef jechuudha. Ergasii guyyaa tokko dura achitti dhufanii beexoleen tunneen sheekotiin jira tunneen warrichi keessaa tunneen xixiqqishoon tun jechuudha. Dhuftee du'aa naa goote. Tamam. Achi boodaan ammoo dhugaadha kabaaja. Shayaatiin illee jirti si galtee shayaatiin nama harkiftullee jira. Sababa saniif jecha akka jedhan duuba jechuun ati amma waa takka mee haqiiqumaan si gaafadha takki jiba of keessaa hin qabne yoo isaan si dubbatanii jiran jedhi yoo isaan hin dubbanne naan jedhi. Dhugaa dubbachuudhaaf amma waajjirri hundi isaaniitti iyyuu jechuudha karaa miidiyaa malee waliin dubbanne. Islaamaan waan ta'eef jechuudha. Jechuun kiyyaala kamatee haa ta'uuti. Namni dhufeetiin kootu qarshii sii kennina uumama jedhanii jira isaan keessaa. Ustaadha. Waajjin dura natti dubbatee jira. Waajjin karaa bilbilaatiin na sodaate waajjin dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaatti waggaa baay'ee waan na beekuuf na sodaate ana. Ibin sanii miti guruppii wantaa keessa na galchaa jedhee iyyuu na galchine istiila gammaan tanaa jechuudha. Guruppii namni baay'ee irraa baratu namni irraa baratu iyyuu na galchaa jennaan mucaan kun meebiin waa'ee Yesuus waa'ee lafa balleessuu kana dhufee kana baree jennaan achi deebi'aa sodaatee walleen maali akka inni ta'e beeku. Ji'a takkaaf waa'ee hagachi turetti gasirratti ol beektu gaafachaan ture. Waa'ee macaafaa minaamini kan waan gaggaafadhee ishiin jedhanii jechuudha. Nan galchine even bakkuma barnootaati iyyuu dhiisi waan biraatiin. Sun akkasii. Qarshii waan qarshiidhaa immoo niyya makan keetiin jarri kun qarshii kennuu malan jetteeti immoo jarumatu qarshii kennina jedhu. Yeroo sanitti ani baay'ee miira keessa ture miira an ture keessatti daddafaniitti understand na godhan jarri. Kootu waaqayyo siif jiraadha. Minaamini kana inni jiraa miti waaqa qaleessuu kana shamarran kanneen hundi isaaniitu iyyuu jechuudha. Yoo ati ji'a takka booda minaamini kana jijjiiramin dhuguma Yesuus waaqaame maali kana naan jedhan laayif mara ta'anii jechuudha. Kanneen naan jedhan sanyiin ala keessaan waajjin na sodaatee jira dhugumatti jechuudha. Duraan illee waan na beekuuf na sodaatee natti hin dubbanne jechuudha. Ani illee isatti hin dubbanne jechuudha. Namoota biraadha sitti ergaa? Ergaan ammaan tana bakka shaadaan qabadhaan jedhe kanan namoota baay'ee natti ergesi ajjeesnaa maalii kanneen haasa'an malee san dura bakka gaafa nutaa san dura birii nu gaafatamee biin faayidanitti walleen hin beekneen. Garuu atleast maqaa kiyyaan biriin komishanii olii walii paawundiin komishanii olii walii qabamuu dhageen jira garuu birii sanillee cumaan calgodee waaqni isaan foodiin naayi. Yoo namni gara kiristaanaa dhaqe birrii walitti qaban jiraasaa? Inde ustaadha yoo biriin kan namni akkam jedheen nama ofitti amanaree namni dhugumaa islaama keessa ture duraan osoo beeku waa hedduu otoo argu namni osoo hin qaraayin iyyuu hin beeka akkam jedhee amana. Qarshii astagfirullah. Insobiini al-sirrii miti. Ustaas. Ragaa mucaan kuni. Insobiin sobuun gaarii miti. Ragaa miti. Isin dhugaa bachu jira amma asirratti.
Waajiba walitti qabeessi fakkaate macaa. Ragaa qabatee Waajiba walitti qabee ragaa qabdaa. Obboleessa oduma teessoo irraa dubbachuutti hin jiru barkun yaada kiyya dubbataa jira yaada of keessaatiin dubbachaa jira. No, sobdee maqaa amantiin balleessin ka gaarii miti. Obboleessa raajiin sobbooti raajiin Birriin namaa Yeroo kennu. takka obsi single efi watillee obsiiti. Anuyyuu ni gaafadhame. Qarshii kennuu inuma kennanii maal kaluu kana qarshii awwaleedha jedhanii viidiyoo siyaa baasanii miliyooniin jala sadaqiitti baasiif. Qarshii awwaleef ergamu jedhanii dubbachaan turre isaa miidiyaa irratti mucayyoon takka salphistee turte. Waan mul'ataadha kun waan dhoksaadhaan immoo birriin guuranii jiru nuun jetta isaa. Sitti mul'isnu isaa meese jedha mubaalli kiyya tokko ijoo. No, kana walee soba Ustaz, No, kana walee hin jenne nu. Garuu isaa birnoon itti qabame yoo jiraate. Awwaleedha qarshii 3,000. Qoy. Anas hin mul'isaa qoy. $1,000,000. Kana walee hin jenne, kana walee Soba No, ayyee isaa gurtanii ana maaliif naa guruu dhabdan ayyee maaliif naa guruu dhabdan anaaf. Isaa gurtanii maaliif Isa jarriyyuu amananiiru ustaaz. Kunoo jarriyyuu amanaaru. ayyee isaa gurtanii maaliif naa guruu Dhalli dhabdan. sadii dhiisi asan. Waaqni garagara laala ija garagaraatti laala jedhe. Koy Hasan. Hasan yeroo takka ustaaz Hasan wajjin isa. haasa'anu koy. Ustaaz baasuun isin hin barbaachisu kana walee jarriyyuu amananii kana walee hin jenne nuti jedhanii ustaaz jarriyyuu amananii san. Okay, Kansaas yoo awwaleen jenne ragaa jechuun jiraate jirani ragaas nuuf habaasu. Hasan ragaas nuuf habaasu. Ragaa yoo jiraate isa biraa ragaas nuuf habaasu. Erga amantii dhiistee gara musliimatti deebitee zim jedheetti musliima duukaa bu'i malee waa'ee amantii maqaan balleessin. Birrii naa kennuu mina mina jeesi. Kaawwalee amannaani. Ijoo wajjina. Inni qarshii maanaan kennire jedhee lolu jira iyyuu qarshiif jecha hin kafalin lammata kun aadaa uffataadha. Yaa anama Warri qarshii dubbatti jechuudha. yeroo takka mee obsaa? Yeroo takka obsaa. Waajiyyoo qarshii naan kennina waajiin dhiisu qarshii naa kennuu qabdan daddaftanii dhugaa isheetti man. Kontiraatti hidhmatee jira waan ta'eef. Yeroo takka gurba yeroo takka Hasan. Meetu godhadhu. Asan yeroo takka mee tartiiba godhadhuuti. Meetu godhadhu. Meeti qabadde ayyee ustaadha meeti qabadde.